baay'eetti siquu fi itti dhiyeenyaan beekudha. Maaliif aanaartii keessatti badaan sila sitti meeraan akka carraa hojii kootu na mul'ise malee nama dhokatee jiraachuu barbaaduun ture ani. Hojiin koo garuu tuun beekin edha biyya keessa namni 10 karaa irratti yoon arge namni 7-8 na beeka edha. Beekamtiin beekumsa hin qabne beekamtiin hubannaa hin qabne garuu kufaatiidha. Keessattuu bara sooshaal miidiyaa kana keessatti dhaloonni kun of eeggannoodhaan akka deemuuf galma barbaade sana akka ga'uuf ofirraa kaasee of gaafachuu danda'uuti qaba. Danuun saawundii miyuutii irraa kaafatuuti waan ta'e konfirma gochuun barbaada. Danuu seenteettaa? Jirai, nagama. Jirta Danuu, jirta. Danuu, siifadha gaaffiin koo. Yeroo baay'ee lubbuudhaanitu jiru ijoolleen keenya waliin gaafatanii, waliin iyyafatanii, waliifis hin gaddanii kan jedhu yeroo baay'ee hin komatamu. Nuti immoo aartii barreeffama irratti osoo hin taane ta'anii jiraachuu gochaadhaan raawwachuutti namana akka ofii kootti. Soraan waggaa tokkoof wayi erga dhufee jamoo gadi natti fakkaata. I think ani jamootti nagee amma immoo naannaan labuudhaa jedhan naan labuuf jamoo badaa adda baasee hin beeku safara sana hin beeku waan ta'eef. Danuu atis dheengadhee yeroo natti himtu ani Finfinnee jiraadhee isiniif Burraayyuutti kiraayii manaa kaffalaan ture. Hamma har'aattis kaffalaan jira. Atis iddoo kan biraa deemtus. Dhaabbanni koo fiilmiin kaameeraan Soraan yeroo inni shoortu koomeedii fiilmiilee gaggabaaboo hojjetu. Soraan hamma har'aatti aartii keessatti sochii inni godheef Soraan kaameraadhaaf, laayitiidhaaf, meeshaa sagaleedhaaf, buumiidhaaf birrii inni kaffale meeqadha? Danuu nagama? Danuu dhaggeeffachaa. Neetworkiin isaa diimaa ibsee jira garuu. Danuu. Neetworkiin qabeenii jira diimaa agarsiisaa jira neetworkiin isaa. Taap godhaa please hanga dandeessanii isa bira rakkoon. Danuu amma nu dhaggeeffachaa jirtaa? Na rakkisaara neetworkiitu amma baay'ee kutaa ture garuu sagalee kumsaa. Okay. Ayyammarra irra siif adeemu dhaggeeffadhu bira deebi'i. Soraan yeroo lubbuudhaan jirutti wabii fi ragaansi caalu hin jiru. Buraayyuutti mana ani Finfinnee taa'e anis Buraayyuu maaliif akka hin gadhiise sirriitti beektaati. Ni maddu'an sooshaal miidiyaa irratti. Egalee Buraayyuu maaliif akka hin gadhiise beekta. Buraayyuu ani gadhiisee birrii kiraayii manaa achitti kaffalaa Soraan aartii, koomeedii, fiilmii adda addaa jalqabee hamma har'aatti Soraan waraabbii fiilmiidhaaf, meeshaa sagaleedhaaf, laayitiidhaaf, buumii, zuumarii, kaameeraa maarka foorii lamaan sanaaf hamma har'aatti birrii inni kaffale meeqadhaa birriin jira? Isa dhugaa dubbachuuf anis dhufee hojjechaa ture. Mana obboleessa keenya alattiyyuu ijoollee baay'ee jira jechuudha mana kee. Kan garuu kiraayee kaffaltee bakka lamatti akkas hojjechiiftus dhugaataa dubbannaa. Waan biraa hafu nama kaameraa lama nutti kireesse miti nama saawundii tokko nutti kireesse fakkaatu. Nutti kireessuun nuti kireellee hin fayyadamne jechuudha. Guyyaa tokko dawwalee eessa keessan akkasidhaa kaameraan eessa jiraa maal jedheellee hin beeku osuma dhugumaa akka garaa keenya fudhannee deemna garuu iddootti waraabuudhaaf iddootti nu rakkisu haala namootatu nu dhorkaa irraan kanaaf waa'ee kaameraa waa'ee maalii maal guyyaa tokko dhugaa rabbiin nu gaafateellee hin beeku gaafachuu miti kaameraan mana jiraa maal jedhamu guyyaa tokko dawwalee isaa gaafatu nagarreen waan an uffata isaa uffadhe guyyaa lama uffadhee ittiin hojjechaa guyyaa yeroo lama marsaa lama uffadhee ittiin hojjedha jechuudha uffata kan kumsaa akka mana keenyaatti keessa deemnee jechuudha. Soraan jaakeettii gurraacha inni uffatee kootii inni gurraachi inni uffatee sooshaal miidiyaa irra deemu kana eeyudha. Nan beeka dhugaa rabbii mana keessan akka mana keenya sana akkuma kan keenyaatti fayyadamaa ture. Maammee maaliifin kana sii kaasee beektaa? Amma har'aatti dubbadheen beeku beektaan. Amma har'aatti maddeen beeku. Danuunis Soraanis hundi isaanii hamma har'aatti birrii 100 tuun kaffaliin
kaameeraa meeshaa maarka 42 kunoo gaboonsaan jira gatiisaa beeka. Birrii tokkotu hin kaffalin amma lubbuun jirutti kiraayii manaatu hin kaffalin. Sabee namni Oromoon lubbuudhaanitu jiru inni mannu beektaa maal godha? Aartii jechuun of kennuudha. Kennuu caala of kennuu gaafata. Sigalee mucaa kana yeroo inni lubbuudhaan jirus deeggarreerra achirraan sii jalqaba. Ijoolleen biyyaa waliin iyyafattanii waliin deeggartanii isa jedheefin siin jedhe. Kaameeraa tokkoonsaa guyyaatti birrii 500 kireeffama tokkoonsaa. Lamaansaa gaafa ga'u dhiifama yaada kee akka namoonni gara faallaatti hubanneef waan tokkoon jedhaaf dhiifama nama miidiyaa kanatti jarjara beektee waan tokkoon isaatti jedhetti deebi'u. Obboleewwan kiyya amma inni asirratti jechuu kan barbaadee fi laayifii yookaan hariiroo isaan qaban asirratti paablikii irratti dubbachuu barbaade osoo hin taane gaafa jettan waliif yaadda waliif cinqamtan waan jettanii fi ani obboleessa kootiif akka ilma Oromoo tokkootti waan gama kootiin gochuu danda'u waan hin qaburraati akkana ture jedhee akkasiin hubachuu dandeessaniif asirratti yaada kana isiniif ibsaara. Malee paablikii irratti kana dubbachuu inni nama isin gorsu malee nama isinirraa gorsa barbaadu hin beektu nama kana jechuudha akkasitti. Danuunis jira beektaa. Amma mucaan kun dhufee gara danuutti siin deebi'aa lidataatti gaaf tokko dhufee na arge kumsaa akkas akkasidha hojjechuu nan barbaada. Nama na gargaaru garuu hin qabu. Hin beeku nan lafattis argee hin beeku. Waa tokko irratti argee hin beeku. Dhufee firoodhuma wajjin hojii hojjenna bakka maaloo jennaan as galagalee obboleessi koo maaloo bakka anuma wajjin haa hojjetu komeediima tokko tokko hojjennee yuutuubii irratti gadhiisnaa jedhanii achumaan isaan achi jiraatu ani iddoo kan biraan jiraadha. Gaaf tokko milishaatu qabee jedhan. Milishaan qabee isin egaa mala kaameeraa qabattee Oromiyaa keessa deemuun baay'ee ulfaataadha baay'ee. Baay'ee ulfaataadha waraabbiif manaa ba'uun dhiphina isaa rabbi akkasitti hin fidiin. Gaaficha maal godhee naa bilbile obboleessi koo 4 ta'anii hidhamanii danuu beekuu dandeessa. 4 ta'anii hidhamanii galagalee naa bilbilanii har'a qabamuu keenyadhaa jedhan. Qabamuu keenyadhaa jennaan maal taataniin jedheen. Keessattuu soraadhaanii si beekaa. Waan hin tattaane hojjeta taanaan of eeggadhu jedhee darbe sa'aatii 3-4 hidhamanii ka'anii of buruma tursuudha poolisootaan akkas tursaniidhuma hin gadhiisanii soraan kanumaan gadhiiseetu jamootti galee jedhan. Ani jamoo galee wajjin akka inni jiraatu danuutu amma dubbate sii galeera. Soraan ergasii immoo guyyaa tokko giddugala aadaa Oromootti immoo fagootti argeera. Totaalii kanaafan guyyaa 4 jedhee malee meebi guyyaan lafatti argee guyyaa 3 yookaan amma kana ta'uu danda'a. Eeggadda immoo torbeen keenyi boriidha amma kamisa boriidha waa'ee iddoo isaatti sii deebi'uu fi an galgala isaas namni dhagee hin jiru ganama sa'aatii 5 walakkaa yeroo ta'u istuudiyoo jira Soonaan istuudiyoo kan jedhamu Dasaalii Magarsaa gurbaa jedhamu tokko biran gullallee dhaqee sadaffaa gamoo darbii sadaffaa irra gaafan ga'u mucaan beekaa Saamu'eel jedhamu tokko fiigaa dhufe. Kan soraa dhageessee dhuftee naan jedhe. Maal ta'e soraaniin jedhee. Soraaniin boqotee naan jedhe. Soraamoo hin jedhee neen obboleessa koof gaafan bilbiluu bilbilli isaa biizii jedha. Ammas istuudiyoo dhiiseen beekaan iddoon hojii dhufe dhiiseen fiigaan konkolaataa nam fiigee miti Paawuloosiin gaafa geenyu hiriyaan koo tokko jira dooktarri tokko. An beektaa nama akkas nama du'ee maal nan sodaadha beektaa akkas ilaaluu dhaga'u nan sodaadha. Gaafa nama ijoolleen bo'aa jiru. Hiriyaan koo dooktara wajjin deemnee Paawuloos keessa galee obboleessa godhan arge. Dhaabatee bo'aa maal ta'e akkasidha. I think danuun achi jirta yeroo dhufe. Danuun iyyuu achi jira na dursee achi ga'eera. Naannaa sa'aatii 5 walakkaadha. Amanuu hin dandeenye. Feesbuukii irratti ba'een uummannis dhufee akka gaafatuuf Feesbuukii irratti poost godhe. Kun yoomiidha sa'aatii 5 walakkaa. Mucaan Latii Caalii jedhamus jira. Achi siqee gaafa ilaalu Efreem Hambisaa lalisaa Mitikkuu ijoollee isin sooshaal miidiyaa irratti beektan ijoolleen kitaaba barreessan ijoolleen muuziqaa qaban nan arge. Amanuuf baay'ee natti ulfaate. Feesbuukii korratti hospitaala Paawuloositti koottaa kan jedhudha. Warri ammas amanuuf hin ulfaataa maaliif akka inni du'e hin beekamu hiriyoota isaatti siqeen gaafadhe eeyyuu fa'aa wajjin jiraata mucaan kun jedheen gaafadhe.
naani obboleettii isaa wajjin jiraataa jedhan obboleettii qaba moo hin jedhee gaafadhe. Obboleettii qabaa jedhan maal ta'e shaaworii keessatti kufe. Shaaworii keessatti kan kufu dargaggeessa jaarsa waggaa 70 moo 80 seete shaaworii keessatti kufee kan jettee dubbattu gurbicha ija keessan ilaalee beektaa. Eessa jiraattatiin jedheen jamoo jedhe. Eeyuudhat maqaan kee hin jedheen. Iyyoob naan jedhe. Akkasii latiin jedheen. Amma mucaan kun boqoteera. As kan jirtan hundi keessan iddoo kanaa hin deeminaa. Maaliif akka inni du'e maal isaa qorannoon itti hafuuf. At least saanduqa maal garuu qarshii nu barbaachisa miti. Baay'een keenya immoo akkaawuntii feesbuukii qabna malee qarshii hin qabu. Mucaan bal'aa jedhamu tokko qarshii sassaabuuf kanaan noo hin jedheen isan beeku waan ta'eef. Ilaameen jedheen amma dhanni kooyyuu na hollachaa jira. Efreem hin jedheen Efreem hambisaadhaan efi ati galmeessi. Lalisaa miti koo wajjin lama ta'aati maqaa galmeessaa qarshii fuudhaa. Jedhee gaafa nachi siqu inni kun obboleessa isaatii naan jedhan. Eenyu? Haadhoodhumti isaa hangafti isaa obboleessadhaa jedhan. At least namni abbummaadhaan waan ta'e gaafatee qorachuu danda'u namni tokko jira mitiire namni guddaan tokko. Isa nan argee maqaa sin gaafannee maaliin jennee hundi keenya hin boonyaa. Amma samanuuf hin ulfaata. Sooraan maaliif akka inni du'e beekamaa miti. Kanaaf Phaawulositti akkasitti kottaa. Maaliif diippilii baastee dubbachuu hin dandeessu? Namoonni hundumtuu waan itti fakkaate hundumtuu nama baay'eetu waan baay'ee jedhame baay'isee. Waan baay'eetu odeeffame achitti. Waa'ee tiraafikiin konkolaataatu akkas godhee jedhamee dhufee maal jedhamee nama baay'ee dubbata. Garuu nama odeeffame namatu akkas jedhe jedhu malee abbaa jedhe sana argattu maamme. Achi booda maal goone? Obboleessi isaa gurbaan tokko jira mootii kan jedhamu jira. Saanduqa reeffaa isatu bite kiisii isaa keessaa baasee bite baay'isee. Haqee fidee dhufee obboleessa waamameetu dhufee reeffaa ilaaluu jedhame. Maaliif reeffa namni kan biraa ilaaluu hin danda'u? Namni kan biraa ormicha eeggachuu hin danda'u. Obboleessi isaa sun immoo wajjin mucaan mootii jedhamu sanaa wajjin seenan. Nuti qaama bakkeedha abaaboo bituu, waraqaa barreessisuu, maalirra feesbuukiidhaan nama waamu kanarratti baay'ee biizii ta'aniiru. Yeroo reeffi ba'uuf jedhu gurbicha gara keessaatti waamanii yeroo inni ilaale nan beeka. Achi booda deemanii uummanni eessatti nu eege? Dirree iddoo gafarsaa jedhamu naannaa gafarsaa bishaanichaa as garanatti nu eege. Sooraan achitti gaggeessaan godhame. Gaggeessaan godhame booda gara manaatti hin deebi'e. Namoota meeqa akka inni qabu? Naannaa sana eenyu wajjin ture? Galgala sana wajjin ture? Eessas jiraata? Irra deebi'ee gaafachuun jalqabe. Laayivii feesbuukiidhaan galee miiraan ittiin dubbadde argiteetta. Kun si galee amma namni baay'een bakkee dhaabatee waa'ee mucaa kanaa akkas isa jedhu baay'ee ulfaataadha. Akkaataan du'a isaa tokkoffaa shookingiidha beektaa nama tokko dhukkubsachiisaa yaalchisaa yoo si jalaa boqote si wayya takkaadhuma naasuudhaan fiiguu isaarra. Garuu buleesaa gaafanne egaa mucaa durbaa wajjin akka inni ture eenyummaan mucatti eenyu akka ta'e maal akka ta'e qoradhaa gaafadhaa fidaa kottaan jedheen. Ammayyuu ani gurbaan fira hin qabuutti hin beekan amma beektaa. Bakka fira hin qabuu nama isaaf dubbatu wayi waan qabu wayi hin fakkaatu. Akka kanaatti kan yaadnus amma sa'aatii kanaatti akka kanaatti yaadna baay'isee. Garuu gurbaan obbolaas namoota isaa olii namoota gurguddoo obbolaa qaba. Si galee obbolaa qaba. Ani feesbuukii galgala isaa achi booda Sooraan akka inni itti du'e nutti himaa maal kan jedhu namoonni hin gaafatu. Akka inni itti du'e nam tokko kan itti siqu hiriyoota isaa warra wajjin jiraatu sanatu at least hintii isaantu kennuu danda'a. Lammaffaa ragaa mana yaalaa fi qorannoo seerri jedhudha. Dhumarratti amma sababii kanaa ta'e jettee sobuurraa akkaawuntiin banamee gargaarsaa sassaabamu jedhama. Akkaawuntii eenyutu banamaa?
eeyuutu sa'aatii kanatti akkaawuntii namaa eeyu maaliif godhamaa kan jedhuun daqiiqaa muraasa booda haasa'ame. Namni wayii naa bilbiluma koo irratti naa bilbilee baay'ee ulfaadhu. Akkasumaan kabajaan iyyuu baga wal gaggeessitanii akkasidha waan meeqa erga haasa'e booda akkaawuntiin harmee isaatii banameera naan jedhe. Akkas addee eenyu Gammadaa Tafarraa Gammadaadha Abazzeema akkas jedha. Akkaawuntiin kanuma harmee isaatiidha adaraa keessan qilleensa irra oolchaa kan jedhu nuuf. Achi akkaawuntii sana fuudheen feesbuukii irra akkaawuntii kan biraan hin barbaachisu amanamummaa qaba waan ta'eef. Daayirektii qarshii fi namichi qarshiin ergamuuf wal argachuu qaba jedhee waa'ee namanuuf utuu maqaa keetiin akkaawuntiin horii banamu utuu jedhame iyyuu ani hin fudhadhu waliin galu waan ta'eef daayirektii kan harmee isaa irratti banamee dhabnaan oolmaaf jireenyi isaa akkamii? Intalli sun eenyudha? Hariiroo isaan intala sanaa wajjin qabanoo maal fakkaata? Sa'aatii meeqatti immoo deeme? Eenyutu bilbilee deeme? Isatu bilbilee deeme moo bu'aame moo isheetu bilbilee fi kan jedhu qorannoo ulfaataa barbaada. Amma namoonni warri kaan qaamaan dhaqanii waan tokko gaafachuu danda'u. Mucaa sana amma intalli sun mana hidhaa jirti hin jedhan malee dhattee arguudhaa fi ati eenyudha jedhamta. Aleeksi kaaseera. Baay'ee callistee dhattee gaafachuu hin dandeessu. Riizaaltii sitti himanii maame. Sitti himan yookaan maatii yookaan fira waan ta'e taatee ta'antee dhattee gaafatta. Isa alatti namni kan biraan gaafachuu hin danda'u. Bitaanatti gali. Mucaan kun ee wajjin gali. Atliistituu ijoollee naannaa burraayyuu ta'e anis beekaa ijoolleen wajjin jiraachaa ture sana gaafanna. Amma kan inni galu faallaa burraayyuu jamoodha. Kan inni hin jiraata jedhani obboleettii isaa wajjinidha. So akkam goone eenyuun gaafannaa kan jedhu baay'ee bitaanatti gali. So eenyuuf hin bilbilee obbolaan isaa lamadhaa jedhan. Obboleessi inni tokko as jiraata Finfinnee jiraata. Inni lammaffaanis inni hangafa soraadha. So kamisa inni hin boqote jimaata bulee sanbata xiqqaa gaafan bilbiluu fi shanan baaseen dhufaa jedhe. Atliist akka aadaa Oromootti guyyaa shanan mareeffi guyyaa shan turutti firri maatiin aantiin hin socho'uu jedhama. Inni lammaffaa salganidha sirriitti kan baafachuu qabdu. Achi booda guyyaa shanan isaa xumuree kaleessa ganama harri roobiidha kaleessi kibxatadha. Kaleessa ganama gaaficha waa'ee reeffichaa waraanamuuf dhiisuusaa cuubeedhaan isa ta'u shugguxiidhaan isa ta'u wasfeedhaan isa ta'u qoricha nyaachisan isa ta'u hudhanii ajjeesan isa ta'u ifatti qorannoo kana irratti kan dubbachuu danda'u reeffa isaas kan arge haadhoo isaa obboleessa isaa alatti namni kan biraan dubbachuuf hin ulfaata. Miti maamme? Namni mallatteessee achi keessaa reeffa isaa baase kan qullaasaatti soraachee godhees obboleessi isaa guddataa abdataa jedhamu jira lakka. Digalee. Kaleessa gurbaa kana argannee ana jedhi, latii jedhi, Efreem Hambisaa, Lalisaa Mitikuu, Firaa'ol namoota ja'a taanee waamnee teessisnee akkaataa du'a obboleessa ka'ee uummataaf ifa godhe. Reeffa kan argisi qofaadha. Erga inni ajjeefame kan argisi qofaadha. Kana ifa godhe. Riizaaltiin maal fakkaata isa jedhus qoratte.